Alert Ethiopia. OLF communication offers Bate Urgesa says they jailed OLF leader Gamachu Ayana. Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullalleewud in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Alert Ethiopia. OLF communication offers Bate Urgesa says they jailed OLF leader Gamachu Ayana desperate from Kilinto prison. It is to be recruited. Several Oromo nationals have been taken from personal kill in their body thrown in the bush over the last month. This U.S. Embassy at this HRW Amnesty Human Rights. Amajji kudashan kumalamaaf digdamii tokko oduu tankaarfii waboo zoonii kibbaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii ganda Kateerii bakka addaa Yukuraa jedhamutti amajji kudashan kumalamaaf digdamii tokko waboon zoonii lixaa keessa sossoo waraana sirna biltsiginnaa sakattaa waboo jettee uummata Oromoo darartu irratti tankaarfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun kanneen hafte humna dabalataa waamachuun baqattee of duuba sun injifannoo boonsaa galmeesseera. Qawwee gannee ingallu qabsoon akka ulfaattu qalbeeffannee beeknee kuffisuudhaaf dirree qabsoo deemne bashannanuuf miti kan qeerraa baane diina Oromoo loluuf loltuu haqaa taane diinni yoo nu saamu teenyee kin ilaallu baraan ilmaan keenya boonyee kin awwaallu yoo arganne nyaannee dhabnu bullee gabu qawwee hidhannee lolla isa qawwee qabu jennee manaa baane qabsaa'uuf hidhamnee jireenya qananii nuti yoom filanne yoom ganda ormaa deemnee funaannachuuf raqa bosona jirraa'u barbaadachuuf haqa waan garaa nu hin dhibne waa'ee sabaa malee kanaaf galuu didne lolaa jirrarrallee qabsoon saba bal'aa yoomiyyuu in daldallu garaadhaaf bitamnee qawwee ganneen gallu oduu ammee koloneel Gammachuu Ayyaanaa fuudhanii Torhaayilichi mana dukkanaa seensisaniiru. Sababaan isaa keelloo miidiyaa irratti Xilawun Yaamii kan Hacaaluu ajjeese jedhamee mana hidhaa keessatti akka waraabbamu kan godhe si jedhanii Xilawun Yaamii reebicha hamaa irraan gahaniiru. Xilawun Yaamii osoo koloneel Gammachuu hin fuudhamin waajjira tikaatti fidanii reebanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qilintoo irraa baasanii dhabamsiisan. Sagalee qeerroo amajjii 15/2021 koloneel Gammachuu Ayyaanaa adoolessaa 2020 mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessaa qabame kan ukkaamse hanga har'aa humnoota poolisiin bakka bakka itti manni hidhaa itti jijjiiramuun hidhanii dararaa jiru. Dhiyeenya kana mana hidhaa Qilintoo kan dabarfamee hidhamaa jiru guyyaa kardaa amajjii 15/2021 mana murtii caffeetumaatti dhiyaachuun akka ragaa abbaa alangaa dhaggeessifamu yaadamu osoo hin milkaa'in afeera. Kanarraa ka'uunis abbaan alangaa beellama dabalataa gaafachuun ragaa akka dhiyeeffatu manni murtii gaafateera. Manni murtii caffeetumaa dhaddachi akka koloneel Gammachuun ilaalu beellama abbaa alangaa gaafate kennuun akka gara mana hidhaa Qilintootti deebi'u ajaja dabarsee jira. Akka odeessi galgala kana mana hidhaa Qilintoo irraa bahaa jirutti koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa keessa sa'aatii 3 yookaan sa'aatii 9 akka Oromiyaatti mana hidhaa Qilintoo irraa hoomaan waraanaa marsee baasuun hanga gabaasa kana barreessaa jirrutti bakka itti ukkaamsame hin beekne jedhan. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sababa ittiin mana hidhaa Qilintoo irraa baafameen ukkaamsame hanga ammaa wanti ifa ta'e hin jiru. Odeessa qabatamaan akka arganneen qabannee isiniif dhiyeessina.
Tankarfii waraana bilisummaa Oromoo ammajjii 15/2021 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa bahaa Oromiyaa Koonyaa Baalee Onadaaloo Mallaa Ganda Caffaa Dheeraa iddoo addaa Ogodoo jedhamutti tankarfii waraana weerartuu PP irratti fudhateen 3 battalatti du'aan adabee 7 madeessuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa xumura gabrummaa. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu gullallee udirraa like share subscribe gochuun maatii ta'a.